Atina egnan butiko atina egnan yolan geya Jesus ko burgalata Shalom nagaan sinifata akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata goofta ordoftoonni daawwattoonni taaddalootuuf jalatti kan argamtan nagaan sinifata akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa guutuu qabadheen dhufee galanni gooftaa gooftootaaf Yesuus Kiristoosiif haa ta'u bakka nagaa taatanii gargaaramtanii saatiif yeroo kana geessan jechuun jaalladha. Egaa warri taaddalootuuf jalatti argamtan hundi keessanuu warri ishee bukkee dhaabbattan warri wajjin taatan warri jajjabeessaa jirtan asumaan galatoomaa isiniinan jedha. So hanga har'aatti wajjin dhaabbachaa jirtu wajjin ta'aa jirtu ammas dadhabbiin keessan akkuma itti fufetti haa ta'u maaliif jettanii ilmoon egaa haati ilmoo koo dhalee guddiseera kana caalaa keessaa harkan qabu guddatte bakka barbaadde deemi asiif achi deemiti dhimma keeti jechuu hin dandeessu. Kanaaf nuti immoo akka haadhaaf ilmoo yookaan immoo haadhaaf ilmoo wal godhanna jechuudha. Saba tokkodha waan ta'eef wal gargaara dirqama keenyadha waan ta'eef gaafan akkasiniin jedhu immoo akka umuriitti akkam fudhanne gaafan siniin jedhu nuti har'a si gargaarreerraa boru sin gargaarru isa jedhu yookaan immoo kaleessa si bukkee dhaabbanneerraa har'a si bukkeen dhaabbannu jechuu osoo hin taane akkuma haati ilmoo ofii hin nuffine yookaan haati ilmoo ofii hin salachaane sanatti wal bukkee dhaabbachuun wal jabeessuun barnoota nuuf haa ta'u isiniinan jedha isinan jaalladha isinan kabajaa daawwattoota hordoftoota taaddalootuuf jalatti kan argamtan baga nagaa keessan taatan isiniinan jedha. Egaa maal goote taaddaloon egaa har'aa gara istuudiyoo ishiittiin gurra qabdina fiddee jirti. Maaliif gurra qabdu jettanis qorri akkanatti nu qorraa jira akkuma argitan kana jechuudha. Qorra kana keessa dirqama kootu naan jettee jirti. Qorra keessa akkananii inteenye dirqamsiistee kinoo na fiddee mana ishii keessatti maaliif akkana fidde sihiitu beeka. Kanaaf immoo mana ishii keessatti argamuudhaaf immoo daawwattoonni hordoftoonni ishii na'uuf kalchaa isiniinan jedha. Baga nagaa taatan hundi keessanuu isiniinan jedha isinan jaalladha isinan kabaja. Miinzee na kadhatte jechuudha taaddaloon jedha isheedha. Cidha qabdi jechuudha. Maal jedhama miinzeedhuma miisaa yaa gara kaanitti garuu addooyyee jedhama jechuudha kan dubartoota. Gara kaanitti irra caalaa miinzeedhumaan beekamaa akkuma dhiirotaaf miinzee jedhamu sana jechuudha. Miinzee sana na kadhatte jechuudha cidha isheedha. Baga gammaddees asumaan jechuun dhufe cidha waan ta'eef qorris nan daangessu akkasumatti uffannaadhuma qorraatiinan cidhatti yookaan immoo miinzee ta'utti dhufe jechuudha. Maaliif kuni uffanna akkanaa akkamittiin cidha irratti mul'atama yoo naan jettanis sababa qorra ta'eef qorraan maatee fi taaddaloon illee ganaa waan ishiin uffattee dhuftu hin beeknu gaa. Kanaaf cidhi hammaa akkaataa kanaan shaffanatanii yookaan immoo gaafa siniin jedhu akkaataa kanaan uffata qorraatti jijjiiramee jira siniin jechuun jaalladha. Tole egaa daawwattoota hordoftoota taaddalootuuf jalatti kan argamtan xiqqoo naaf galchaa qoosaa kanas keessa makachuutti waanan jedhee fi taadduu baga gammaddee asumaan koongiraaleeshin siin jedheen jira. Asumaan immoo gammachuu koo ibsachuun dhufe cidhi kuni cidhaa itti dadhabdee dadhabbii keetiiti. Kanaaf koongiraaleeshin siin jedheen jira. Baga gammaddee baga milkooftee waaqayyo baga si gargaaree haa ta'u malee jechuudha. Iddoo kanatti dadhabbiin ni jira jechuudha. Dadhabbiin ni jira.
dadhabbiin jiru si biraa afasoon taane ittuma abaasaa deema. Haa ta'u malee jechuudha iddoo kanatti dadhabbiin kana haa jiraatu wanti ta'anii akka qoosaatti argitan hin jiru itti dadhaban malee jechuudha. Kanaafi jabaadhuuti irrumatti dadhabiiti firii mukaa gaafa nyaatanii bishaan obaasaniiti. Kanaaf dadhabbii kee immoo galmaan ga'uudhaaf dirqama keeti waan ta'eef akkaataa kanaanii jabaattee yoo dhaabbattee bakka kaayyoo kee ga'uu dandeessaa. Waaqayyo gooftaan immoo fiixaan si habaasu seenaan jedha sumaanii. Kanaaf waan ta'e mata duree tokkodha garuu kanuma ishee irratti dubbadhu naan jettee asumaan jechuudha. Gurra na qabdee na fiddee isiniin jedhu ani gammachuu koon dursee madde maaliif hojjettanii waliif gammaduun dirqama gatii ta'ee fi dhugaa dubbachuu fi gaafa isheen gara kanatti illee waan taatu irratti hin argamneef jechuudhaani maaliif sababa garaagaraatiin asumaan dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanaaf baga milkooftee ergan jedhee immoo gaaffii wayina gaafatti jechuudha. Gaaffii sanarrattiini gaaffii suni haa ta'u gaaffii suni egaa jechuudha waan furmaata biyya keenyaa maaltu ta'a yookaan immoo wanti biyya keenyaaf furmaata ta'u maali jettee yaadda? Kanaafiyyuu kottuu naan jette jechuudha. Wanti furmaata biyya keenyaaf ta'u ani wanta tokko nala wantan beekus hin qabu. Wanti tokko sunis ani dubbadheen ture kana durallee kanuma kiyyarratti illee jechuudha. Furmaata biyya keenyaa yookaan immoo samii fi lafarratti furmaata kan fiduu danda'u gooftaa tokkicha qofadha jechuudha. Innis Yesuus Kiristoos jala wanti furmaata ta'u hin jiru jechuudha. Innis immoo kan furmaata ta'u kadhannaadhaani. Maaliif na kadhadhaa hin argattu jedheera. Rurrukutaa isiniif banama akkuma jedhe jechuudha. Wanti nuti gochuu qabnu yoo kadhannaadhaan kadhanne Waaqayyoon jidduutti nu argamee nagaa buusuu danda'a waan ta'eef Waaqayyotti iyyannee iyyannaadhaan akkuma barri rukutaa isiniif banamaa jedhe sana sagalee keenyaa sana garaa guutuu noo kadhanne Waaqayyo nagaa buusuu danda'a malee nagaanii akka salphaatti wanta dhufu miti. Nagaa jechuun waan qalbii miti. Kanaaf isa madda nagaa ta'e isa jaalala ta'e isa jaalalaan gara keenyatti dhihaatee jaalala nu barsiise ammas badii keenyarraa gochaa keenyarraa Waaqayyoon araarfachuun dirqama jechuudha. Kanaaf biyya keenyaaf kan furmaata ta'u karaa tokkoon ala karaa biraa wanti jiru tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan hunduma keenyaaf araara nagaa haa buusu jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee qorraa humnaa ol kan qorru jechuudha. Idoon bara darbillee akka ittiin bokkaa hin buusu bokkaan haa bu'uyyuu malee jechuudha baay'ee qorra humnaa ol qorra jechuudha. Iddoo isaa qorri waan qorruuf naaf mijatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'inatti qorran jaalladhu ani qorra kana. Kanaaf biyya keenyaaf kan furmaata ta'u ani karaa mataa kiyyaan amma beekumsa kiyyaatiin egaa ammuma beekanii kan dubbatanii kanaaf amma kootittiin akkan jedhutti karaa furmaata fiduu jechuun karaa tokko qofadha. Kanaaf furmaata immoo kan fiduu dandeenyu karaa Waaqayyootiin ala wanti nuti furmaata fidnee bu'aa buusnu tokkollee akka hin jiraannedha jechuudha. Kanaaf furmaata fiduu gaafa jennu nama tokkotu kadhatee isarratti gatoo osoo hin taane hundi keenya kadhachuudha jechuudha. Keessattuu namoonni biyya alaarra jiran irra warri biyya keessatti argamanii kadhannaa kanatti cimanii kadhatanii gaariidha. Maaliif hoo jennu warri biyya hambaa kana keessa jiran yaanni isaanii manca'aadha. Yoo hin kadhannallee jedhan mana ormaa kana keessa ijoollee jirantu jiru. Sammuun isaanii sun manca'aa ta'a jechuudha. Kadhanni isaan kadhatanii laafa osoo hin taane laphee cabaadhaan haa yaadaniyyuu malee yeroo wal jalaa rukututu jira jechuudha. Kanaaf saatii qabdanitti isinillee kadhachuudhaan Waaqayyoon duratti dhiifama jechuudhaan kadhachuun dirqama tokkoon keenyaati. Gaafa jilbeeffannee kadhannu biyya keenyaaf kadhachuudha malee dhuunfaa keenya qofa miti. Gaafa kadhannu kadhannaa namni tokko kadhatu yaa Waaqayyo qabeenya naa kenni qofa osoo hin taane yaa Waaqayyo biyya keenya nagaa nu godhi, yaa Waaqayyo maatii keenya, ollaa keenya, jireenya keenya, inni gaa'ela qabu gaa'ela koo bareechi, inni mana qabu bultii koo bareechi, biyya kootti araarami, saba kootti araarami jechuudha. Akkaataa kanaa Waaqayyoon fuulduratti jilbeeffachuudha malee dhimma dhuunfaa tokkoof natti hin fakkaatu. Dhugaa anillee waan akkasii keessa goonuuf maaliif akkuma ofii kooti Waaqayyo na gargaari jedhee Waaqayyo duratti jilbeeffadhutti yaa Waaqayyo biyya keenya
nagaa nu taasisi araara keenya jidduutti nu argame yoo jenne waaqayyo gooftaan harki isaa samiirraa nu diriirsa. Namni qajeelaa yaada qajeelaa hin dhabamu nama amma kanaa keessaa jechuudha. Saba biyya lafarra jiraatu keessaa namni yaada qajeelaa qabu jidduu keenyatti argamuu danda'a. Kanaaf waaqayyo kadhata nama qajeelaatiin nuuf laafa waan ta'eef akkaataa kanaan furmaanni jira seeneen jedha. So baay'ee hin dheeressu maaliif xiqqoo wantan baay'ee biiziidha maaliif yeroo baay'ee keessummaan narra jirti waan ta'eef kanaaf gabaabsa malee otoo irratti bal'isanii dubbatanii hin badu. Furmaata kan ta'u gaaffii keef immoo asumaanii biyya keenyaa fi waaqa qofadha malee furmaanni dhufu hin jiru. Osoo dandeettii nama xaragnee balleessuu qabaanne furmaata fiduu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf furmaanni keenya Yesuus Kiristoosiin ala furmaata biraa hin beeku ani karaa kiyyaan jechuudha. Kadhannaadhaan furmaanni jira. Siniinan jedha, sinan jaalladha, sinan kabaja. Raacha amma dandeettii yoo taalti jedhe Oromoo nama beekumsa kun dubbadhas na of galcha. Kanaaf naa kana fakkaataa waan hundumaa keessatti gaa na of galcha, sinan jaalladha, sinan kabaja. Naa inni shurraabiidha yookaan tiishartii gabaabduun hojjetan hin jiru kalaas maaliif qorra waan ta'eef jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u, sinan jaalladha, sinan kabaja, nagaatti naaf tura. Asumaan immoo warri maatii ishee hin taanallee maatii ishee ta'uudha yaada keessaniin jajjabeessuun bukkeetti argama isiniin jedha. Egaa baay'ee galatooma. Eebbifama waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Bakka jirtanitti nagaa ta'a. Amaan isiniin ergatiin maqaa Yesuus Kiristoosiin abbaa keenyaatiin eegumsi isaa isinirraa jiraatu. Bara hanga baraatti maqaan isaa ololaa jedhu maqaa Yesuusiin ameen.